teenya sirra argitan tuni biyya Dubaayitti haqni ishee harkaa dabee jira, dhugaan ishee harkaa dabee jira. Maallaqa ishee saamamtee jirti. Maallaqa ishee saamanirra hirreebani Oromootii hin tumani. Haadha tana hin tumani jechuudha. Michoon asirra argitan kun mucaa bira jirtu, mucaa cinaa jirtu tuni harmee tanarraa maallaqa ishee ji'a torbaa siifin erga jettee irraa fuute naa ergi jettee itti laatte hin kaadde. Isheen maallaqa kee naa kenne. Amma haadha ji'a afur guuteera jechuudha. Fudhachuun si naan galchaa jettee madaamii hawaadhaadhaan sii galchaa jettee fuute. Amma maasitti fakkaate haadha dhufe hatta Dubaayiidhaa dhufeen haadha dhufe qabeenyaan na dhooftee naa kennuu didde. Kennuu jettee na dhowwatte jechuudha. Amma maal wayyaa na barbaadaati na fuudha birra. Bokkit natti argamte. Nagaafatanii dura lakkoofsa kee nagaafatanii keessan nagaafatanii lakkoofsa koo kennee fidan taragaantee jiran odoo gannitti nimeen osoo nama tokkotti nimeen odoo viidiyoo hojjetinaan nama kana gaafadhe micaa kana micaa amma kun eenyu aliimoo maalii jaan kana inni kan footo amma footoo na ergiin viidiyoo hojjechuu taabaran amma laayivii minamna beeku inni yaani laayivii minamnatti dhimma qabuun yaani viidiyoo hojjedhaa viidiyoo san argee ummanni Oromoo kan isii beeku hoo jiraat isii alattuu eessa jenna alattuu jimmaatii jaan alattuu jimmaatii jaan eshi amma rakkoon qabunnani viidiyoo hojjedhaa garuu mee suura na ergaa suura bira qabdanii eeyyen biiroo si lookishinii qabdanii eeyyen okay amma kana hundaa harkatti garfa'eetanii akkamitti fudhatte birriin jeen micaa footoo wajjin kaate kuni kan maalitti inni beekaa inni beekuu danda'a naan ani beeku inni Oromoo dha wajjin hadiyaadha nan jeen namni sun namni na ergisan eshi ችግር የለም እሱም ሀዲያ ከሆነ ችግር የለም እህቴ ግን ይሄንን ልጅ እና ይሄ ልጅ አንድ ላይ ነው የሚኖሩ ጀናን አው አማ ሞዴ በእነምኒ ወይ አኒ አንዱበና ነምኒ ወይ ኡፊ አመና ዱብሰ ሚጫ ከና ካምቤ ማና ጃኒ ኢርሳፊኒ ትዳጋሩ ጋፋታን ጃሚጫ ከና ጋፋና እንዲ ማልጃ ጋፋ ብሬ ከና ማሊ አማ ድሮት ወጥተኒ አሬ ለሎፍ አኒ ዋና አገየፍ ኢሲንጋሩ ኢዲይኒ ትግስት የተን አኒ እኒ ዋን ሶባተ ኤፍ ነምቤካን ማልጄ ጃኒ ናኒ ተኮፋ ቀኒ ኢሳ ጋፋታኒ ሚጮቱ ዲጋፈር ኩታም ትብረ ይራያን ብሬ ከና ማልቱ ኢሲቱ situ micoon tuni maal sitaati kan birri tana fute naani duraan haadha mana kiyaate amma garuu na biraa deemtee itti gaafatamummaa fudhu kan jedhu bata isa micaa kana gisee siru kutosan har ammoo gisee footoo isaa gadi galabatu footoo tiyya je Tabboora nutu bira jira nutu nu dhaggeeffadhaa nama biraan dhaggeeffatina bira turre waan rukutamteef argaa jirra ijaan nutu mana hakimii geesse nutu poostii hospitaala wajjin deemaa jira nutu waa hunda godhaa jira nama biraa irraa waan dhageessaniif hin jirtu waan isin dubbatan haqa dubbatan tokko maallaqni kuma torbasitu fudhatee deebisi ati nama kennee hoo jiraatte gaafadhu kana bichaadha murteen wanni jaarsummaa maaloo jedhamu gaafadhaa naffida birrii isaanii akkana guyyaa akkanaatti ebalurra tan akkana godhaa arxabboru qaxaroo yeellam qaxaroo jaartii ilkaan irraa buqqisanii jaartii ilkaan socho'aa jira bar ilkaan biyya ombaatitti cabe gumaan qabu ilkaan biyya keessatti cabe gumaa qaba hin beeksifati kan Ali yuuti barar dhume wayya habiibiko tilaayyuu qatarratti jaartiitii yaa jette ammas jaartiitii amaa waan waakadhu birrii jecha jaartiitii waakkachuullee hin danda'amuuti birriin kun immootuyyuu nama biraatitti isin kennallee oolallee amatti kenna ati waan natti kennite tokko anuma beeyta malee nama biraatitti yoo dabarsite irra guddaan beeytu amma furmaanni ati qabdu furmaanni anaafi ati asirraa duudhu ni hendu maali hayyee sabboona kiyya amma obboleessi kenna waan haasaa hin taane haasaara beetta jaartiin naamteetti hidhaara innis ammoo gatii dhaye ila innis gatii dhaye hin argata inshallah guyyaa lamaan kana keessatti gatii inni dhahee biraa deemisan matammaan isaatu hin argata takka jedhi naa qabe lammaffaa waa'ee birrii mucayyoo tanaa Abdallaa Galchaa mucattiin na bira jirti hin haasofti waliin haasaanii isin nama qabdi kafiila qabdi waan taateef kaleessa baate malee kafiila jala hojjetaa turte birriin nutti kenname isa ila birriin kan kenname mucayyootti kenname birri 7,100 dhageeffadhu wali birriin 7,000 harkaan qabamee eenyutti kenname mucayyootti kenname mucayyoo jaartii teetitti jaartiitti kenname atii fi jaartiin tante bitaan koraa mirgaan koraa kunoo qaba wanti kun nuufi sillee hojii kennallee ta'u
Sigale birrii namaa hin barbaannu inshallah yoo an kuma kuda saddeet kafale obboleessoo dhiira kuma kuda saddeet biyya kana keessatti birrii namaa ka fudhatanii jala deeman. Har'a akka dhiira kophaa koo dhaabadhee kophaa koo wanni mormuuf diraama kuma kuda saddeet birrii shamarraniiti fi dhiiraa hin beekta gaafa birriin achitti anaafatti illee beenu miliyoonni tokko badisan. Ijoollee waraabbadha birriin jaartii xiyya bira jira jedhee waraabaa ragaadha. Waraabadha. Waraabadha addunyaan guutuun. Gadi jalline. Bitaan kuni mirgaan kuni jaalanni illee jibbin illee jaartii tattee birrii kuma torba fuudhi. Wanni barbaannu amma ana nama hattuu nama meeqa amma dhageeffadhu. Jaalannes jabbines fudhattes dhiiftes Ali Sabboona Falmata namoonni as keessa jiru sa'aatii kana warri Dubaay keessa jiru hattuu maalittiin ajje. Ana amma Abdallaa bira haa jiraatu. Jazba maada walaa olti maayyimiin shuaza. Sa'aatii kana hattuu deennu ni leeba deennu nuyi maaliifii jennaan birrii kuma torba jaartii teetitti kennamte gaafatee hatte wajjin. Afaa birrii kun bade badeera. Amma birrii kun kennameera jaartii teetitti kenname jaartii teetitti erga kenname. Abdallaan jaartiin dhayitee kafiila kiyya as kenni yoo jettee lakkisiin beeku jedhuu ni danda'a. Ittiin kennine miree Abdallatti way Abdallatti kennite harkatti. Halisha. Oye dhagaara. Maaliif nuti qabataa rabaan wachaa roof namni. Laa dhiisi namni biraa qabadhaa deeni. Abdallatti way kennite. Mucattiin Muniiraan maazatti kennite jaartii tiyyatti. Amma hayte jiru laa. Abdalla kiyaamas buunee si wajjillee itti duullee gaafannellee namni birriin tuni harkatti itti deebuu qabdu ammas sa'aatii kanas eenyunni jaartii tanteeti. Ila Sabboona ila asirratti dubbiin salphaadha. Mucayyoo tana Muniiraa gaafa kontiraataa hojjettee manaa dhufte Arabnis jira waan ta'eef rakkoon qabu dubbiin kun salphoodha gabaabduudha la. Kanaaf asirratti mucayyoon tun birrii fuuteetti intaloon fuutee mucayyoon mallatteessitee maazitti kennite maaziin fuutee kafiila isiitti kennite. Okay kafiila isiirraa birrii mee namaati kafiila isiirraa birrii haa fudhattu birrii Muniiraa haa kaffaltullee seerri haa jedhu. Kanaammoo nama wajjin haasofne salphaadha. Inshallah birrii 1700 miti 1700 utaallee namni hin kaffalu. Amma dhageeffadhu. Birrii kana kafiila isii kafiila nama awwala biyyarraa isii fidetti kennite isii. Na dhageeffadhu. Micoon tun dalaydee Araba biraa isinitti dhufte. Isin birrii 1700 kan itti kenname isin immoo kaaftanii Abdallaa kennitani. Abdallaan ka gaafatuu qabu jaartii osoo hin taane jaartiin duraa kafiila osoo beektu isinitti kennite. Abdallaan ka gaafatuu qabu amma isin. Dirqama. Isa hojjetti isa wajjin jirti mana tokko jiraatanii. Nama irraa fuudheetti gaafatama. Sabboona dubbiin waan siin galle mucayyoon tuni ani ka fuudhe kaleessa mucattiin tun Abdallaa biraa urga dhufte ji'a tokko birriin kun urga kenname ji'a afur. Maal taate habiibi mucattiin tun kaleessa Abdallaa biraa baate malee mana Abdallaa turte. Amma Abdallaatti ka kenne eenyunni Ali. Maazaadha. Namni Gaafa nama wajjin haa jiraattu amma manuma kana keessa. Namni birrii kana gaafachuu danda'u maazaadha malee nama biraati miti. Maaliif beekta? Maazatu Abdallatti kenne. Natti kenne. Kaleessallee inshallah kaleessallee fuudhi. Inshallah kalee gaggalallee fuudhi. Nam Abdalla natti kennite jedhu ni danda'a. Ani rakkoon qabu waan feetan jedha. Sabboona. Sa'aatii kanatti namni birrii san gaafachuu danda'u maaza. Sabboona. Sabboona. Dubbii fiddee biraan geesseetti biraa deebi'aa jirtaati. Dubbii fiddee biraan geessee deebi'aa jirta. Maal deebi'e? Abdallaa maaliif kaasnootiin? Abdallaa maaliif eessatti beekna? Micoonni maazaan maallaqa kanirraa fuute maazaadha miti? Ragaa qabda akka maazaan fudhatte ati ragaa qabda keessa